Desa bakka jirutti ol kaane sokotti takka yaata do mataka wolu fi segala to galatoma fataka Muhammad pun alat asai sari lagi pada Jawan Kendali. Akamontan. Warna jar marakam jirta. Warri bayar jirtu. Warri berlino. Kalian acit presiden agar ya sih kodan tadi. Bunda tura. Bunda turun, tapi kuda wahid kubeser ucapin sih. Galma kanan tempat le oleh teoriya kemarin tu kanan tu be galan ni agam. Ikhtiar se bulaya gay. Ikka kuda, onnambula daldala, barata bersisa, kuda sani. Waggoota shantamman darbe keessatti sabni keenya dukkana keessaa bahe ummanni keenya cunqursaa jalaa wayyaa'ee if ta'ee wal ta'ee biyya ofitti miti addunyaa irratti illee sadarkaa kanaan akka mul'atu lubbuu isaanii qaaliisan osoo naatoo hin godhatin of wareeganii aarsaa kabalanii asiin dhuganii warega mesani bakka jirani di jannah kana akan ada yang as sawala maafin du nana keessa nimi lono nana keessa wala maafin du tokkoppa isin galateeffachuuf lammaffaa kalatti kana fuuldura wal qabsiisuuf tokko galateeffachuuf hidhaan waa'eetu nama barsiisa. Hidhaan waa'eetu nama barsiisa. Wanni isin nama barsiiftu keessaa tokko mi'a namaati. Mi'a beektanii ilmi namaa namatti mi'aa'a. Ji'a sadii yeroo kophaa turetti
nama tiga ya. Sagalee bakal agar bau nanti 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 dia nanti orang boleh itu. Kan? Wajah kaya sengkana boy. Kakak sih sagalee orang kaban tadi akan boy tadi for ditang kana boy amjul dari negara tu. Dia nama satu kami. Sab ni kayaknya, umman ni kayaknya. Umman ni agak orang kayaknya, abi bekum orang kayaknya gitu. Ni saja aja lah. Afsos aja wagu orang kayaknya. Arra ini sun. Yeroo nuti. Karar ramai famnetti. Tukumma sa cimse. Turre abboota keenya obboleeyyan keenya karaa irratti cimee itti fufuu isaa yeroo dhageenyu hedduu abdii nutti hore. Waan tokko isinitti hima. Qabamee guyyaa sadaffaa mana sakatta'u mana dhageesse. Waggaan dhabu akka carraa OMN banani. Isinin arge hiriira godhaa turtan warri Jarmanii. Abdii badis na fakkaata. Abdii badis fakkaata. Beri jawan mana? Beri bakal agar baca. Komandan kita nama tu. Sawi ya semanji. Lima kau yang lalu lima kaki je. Karena imalin tikara biyalan tempat gone. Hunda tu. Akka osoo kanarraa maqin osoo faca'in nuufi ummata keessa biyya jiru sagalee taatanii qabbana san keessatti waan bira dhaabbattaniif maatii keenya bira waan dhaabbattaniif maatii wareegamtootaa bira waan dhaabbattaniif waan qabdaniif kan madaa'e waan wallaantaniif galatoomaa warra Jarmanii Oromoo Jarmanii galatoomaa jechuudha. Onne raja, ummanni fi Jarmanii mootummaan Jarmanii galata guddaa qaba. Erga gaafa qabsoon ta'e galtee irraa kaasanii humna danda'an hundaan biyyoota nu bira dhaabbatanii nu deeggaran hawaasa nu deeggare keessa biyya Jarmanii kana Jarmanii arbaatiin as keessa kan fakkaate ragaa ba'uu dandeessa. Har'allee taanaan biyyoota naannawa sanitti konistiraaktiiv rool taphataa jiran keessa biyyoota lammiilee kumaataman biyya naannoo dhiibamanii dhufan ofitti qabatanii gargaaranii barnoota barsiisanii hojii kennanii fi lubbuu itti horan Oromoon galata irraa qabu keessaa uummataa fi biyya Jarmanii waan ta'eef yeroo tokko naa galateeffadha galatoomaa jettaan. Namoota hedduu jiran keessa dabartaan Dr. Shubert silaa ishinuun beekanii Dr. Shubert galatoomin jaanii Manguddoon Guntar Shroder jedhamu kun immoo keessin keessa jiru osoo abbaan biyya dhalate irraa kaasee biyya keenya qorataa jire jechuudha. Waan Itoophiyaa waan Oromoo namni akka isaa beeku hedduu dhagoodhaa har'allee isin keessa jira galateeffachuu barbaada. Hawaasni keessan immoo Dr. Suufiyaan fa'aa hoggaa dubbatu soggaa socho'us allama keenyachaatu osoo deemu. Abdii kan jarjara isaatu irraa jechi isaa gurraa fi kana nama seentiin beeku. Fatihaan teessuu teessan hundi isaanii hawaasa hoggaan miidhan hoggaa tarkaanfiin Oromoo irratti fudhatamu hawaasummaa Oromootiin du'a ture. Hawaasni Jarmanii garuu kan caalaa cimee osoo bitamin osoo butitin osoo faca'in tokko ta'ee dhumaa uffatuun kana caalee waan argameef hogganoota keessanii isiniillee galateeffachuun barbaada. Yaayyaa Bashir kaleessa eebbifamee galgala faarii goone illee osoo eeyyuu har'a dhufe har'a gaa walga'iitu faarii eebba yaayyaa Bashiraa taasisan. Qabsaa'aa gamees bosona Oromiyaa irraa kaanee gammoojjii siyaa qaxxaamuree Asmaraa keessatti sagalee uummata keenyaa ta'ee ammallee halkanii guyyaa osoo isinii qabsaa'u barnoota isaa fidee kaleessa eebbifamee ammallee digirii gubbaan yaadama laata. Har'a akkuma jee tokko galatoomaa jechuudha. Lammaffaa haala amma jiru xiinxallinee waliin mari'annee waan gara fuulduraa immoo walii akeekuuf amma gaa
sagalee kamiin akka dubbatu beekamu sagalee tu jajjabduu saboota deeggartaa laaftuu sawwayi tawwayi laaftuu waan inni isinii godha nama manguddoo qeerroo miti gartanii gaarri akka manguddoo akkin isinii haasaya Oromoo jirtanii waggoota lamaan dabre waan ta'e na caalaa isin tuquu qaba nutiidhaa turre rakkoo sadatoo keessa dabartan waan keessa hin turre irra caalaatti isintu beeku waan erganii dhaabee hubadhe dhaggeeffadhe ilaalaalee gurraan dhaggeeffadhe guddaa xiqqaa dubbisee hayyuu mari'achiisee lammii biyya keenyaaf kan biyyaana hunda wajjin mari'adhe haala biyya keenyaaf uummata keenya irratti waan arge wanti takka takka eegan kaasee booda furmaanni hoo maali garamitti yoo kadeemu taate rakkoota tama biyyu keessa jiru keessaa baana kan yoo gatti qabxii lamaan tokko kaamuu biyyaadha yeroo ammatti biyyi keenya uummanni keenya haala hamaa takkaa seenaa isii keessatti hin argin keessa jirti keessattuu Oromiyaa keessatti ilmi namaa guruyarraa ajjeefama waan hedduu isin gaddisiisu irratti ajjeechaan babal'achuurraa kan ta'e namni keenya disentisaayis ta'eeti dhiyoo kana nama shawaa lixaarraa dhufe tokko manguddoo tokko mana dhufe namni du'uurraa kan hammaate namni bakka hundatti ajjeefamurraa kan hammaate kan ka'e namni hoggaa du'e yoo dur namni du'e hoggaa argame eenyutu du'e eenyutu ajjeese maaliif ajjeesa akka jedhu wal gaafatu wanni hedduu isin gaddisiisu namni har'a magaalota Oromiyaa hedduu keessatti du'e hoggaa argame eenyu namni kun jedhee ka gaafatu jiru maaliif du'e jedhee ka gaafatu jiru eenyutu ajjeese jedhanii hin gaafatan ummatuma keenya disentisaayis ta'e hayyuu Suusan Moontaaf jedhamu tokko waa'ee kana barreessee turte ilmi namaa waa'ee du'aa ijaan arguu fi dhaga'uu yoo itti hammaataa deeme wayittuu lakkaa'uu dhiisa disentisaayis ta'a kanarraa akka ka'e magnitude of the killing kanarraa kan ka'e namni keenya disentisaayis ta'ee haaja'uu sadarkaa irra kaa'ame irra geenyee jirra this is horrible tokko kan lammaffaan ummanni keenya kumaatamaanidhaa keessa warra wajjin dhaga'eeru keessaa nuu fi nama hagoo malee hundidhaa jiru ammallee guyyaa guyyaan itti dabalamaa deema namni saba tokko malee hidhamee hin gaafatamu abukaatoon hin argu maatiin irraa akka dhaga'e arguminaa jedhamanii haabees koormasoonni jedhamu jiru deeggarsa akka hinetti manneen hidhaa federaalaa poolisii federaalaa wayyaa qaba malee Oromiyaa keessatti Guantanamo ni beektanii bakka margi namaa hin jirre Oromiyaan Guantanamo Itoophiyaa taatee jirti jechuudha. Kana immoo kan fide maali? Wal waraana. Oromiyaa keessatti Tigraayitti, Amaaraatti, Affaaritti, Beenishaangulitti, Gaambeellatti, Kibba Oromiyaatti tarii naannoo Somaaliyaatti alatti Itoophiyaa guutuu keessatti wal waraansa deemaa jira. Civil war is taking place. Civil war takka wal waraansi waloo kuni kufaatii diinagdee hamaa geessisee jira. Akkamiin? Tokko sababa wal waraansaatiin qonnaan bulaan irra hedduu biyya keenya keessatti qotaa jiru. Qonnaan bulaan Tigraay bara waqtii lamaaf hin qotanne. Kan Amaara gara kaabaa jiru hin qotanne. Kan Affaar hin qotanne. Oromiyaan lixaa waggaa afurii takkaan qotanne kan qotanne immoo hin calleessu. Kun hanqina midhaan nyaataa keessattuu lola Yukireeniif Raashaa kana waggaa walitti fidde hanqina midhaan nyaataa hamaa uumuudhaan jireenya akka malee akka qaala'u godhee jira jechuudha. Kan biraa sababa wal waraansaati. Daldalli akka malee qabbanaa'ee jira. Daldalaan nageenya irraa kaasee oliin bidee hojjetu taane.
Dambi tolong rakase, magalang dia pada oke jauh tadi. Kami sih rakase, nang dia pada oke jauh tadi. Mata apa rakase, nang dia pada oke jauh tadi. Atau rakase, nang dia pada oke jauh tadi. Sadarkan naga isa gini, karena tidak sama. Niat dia bang, kabeh bisa jalan aku betul. Sama makanan, suci dan dana bihetu nama dibaci itu berbeda. Wallah kaya bakat tentara, dan dana wallah kaya tuan akan terpapa. Sama me, biar area me. Irregular sisa bihinnya dibagate, rakko kayak segala itu. Trade volume akkamale gede rate ini. Apa paham itu? Lola ya, waran saya itu ni, malah na ibitan na kuat. Baru na berang kana keset, tangki gua baca oleh zoom, tayari gua baca oleh zoom, rasanya bukan apa-apa oleh zoom. Malah kasih lapor naku ada tahu bingung kamu. Malah kasih lapor barat ada bersisa ada baru kamu. Dari balik sufi kamu. Malah kasih lapor payah balik sufi kamu. Hendak di kolju kamu tu. Warana nanti bahas ni. Lola kanan. Ada ini umpati kamu tu kan. Dan di berbadaya tu. Poltaro ni dah kamani tu. Manne permoda cuma mani turan orangnya keset di koma baratuan ni hamba bersati soto matan keset tu nak nolol itu mana keset tu mana permoda keset mani wan kada serius ni bukan cuma baca omih ni dani kon namulan harga tidak amma tidak bisa dikau ida roki baca banne roki bukan baca madinam gama bujit gama lagga terra namni pula isa burake buru-buru tu itu aku dah. Kenapa ini umumati kamu semua akan melihat? Umat ni milion shani all tahu. Sabar ada di kaba biyati, duas biyati, kipa biyati, ada orang pun 5 million people. Bukan itu. 6 milion shani. Akhirnya orang tokap apa kan? Mana madinah itu pasti tokap apa? Aku madarar tu dulu saja tu. Wang kari nason tadi. Nama bukasu, lamar rawal bukasu, kira rawal mencasu untuk apa jadi? Nami bukasu gargar sabar bah. Nami milion shan bukasu tu, nami milion shan. Hirkata deh tu, nami milion shan. Barat curi deh tu, nami milion shan. Otak curi deh tu, nami milion shan. Dal curi deh tu, nami milion shan. Biaya di sana tiga milion shan double. Sabar investment di silabi alat itu, kudu dia itu. Investment di silabi alat itu ratu human. Khasilan ume, abe ni umma kamusan, wajib se darjat kesa dalaga ume, dia kapital mati se, hidup malu ada su kamusun, kadu ni dapat kan use dia saja. Sawa kanan. Dinagyan ang kamali ka dito. O kapit